I think we are being taken for granted. ODP dan amma tokko. Abiyyinis we are being taken for granted. Oromo waan fedhe on balleesse naa obsanii wanni jedhu kuni obsi isaa qaba. Guutee akka dhangalaane of eeguu qaban. Our guiding principle is our national interest. Bakka amma jirrutti waa baay'ee nuu kennaa jechaan hin jirru. Waan garuu dhiiga teenyaan arganne sharafutti yoo deeman wal sharafutti seenna kana beekuu danda'u qaban. Waan sabboonummaa Oromoo tuqa. Waan gadaa keenya tuqa. Waan afaan keenya naafessa. Waan saba kana xiqqeessa. Abiyyi irraa wanni eeynu akka anaaf leencotitti belbelee Oromoo akka jedhuu miti. Homaa miti Itoophiyaa jedhu. Nu afaan garagalee garuu waan sabboonummaa teenya faallessa. Sabboonummaa teenya faarsuun qabu faallessuu garuu hin qabu. Faallessuun qabu. Innis ta'ee abbaan fedhe waan narrative sabboonummaa naashinaalizimii qofatti fudhatina. Narrative jira. Waan himannee as dhufne jira. Amma fuula itti kennuun rakkoo uume qaba. Milgaa bakka gootatti deebi'ee faarfamuu bara eegalee jira. Kuni rakkoo uume biyya kanatti historical memory is dangerous. Kanaaf wantoota baay'ee akka kenna ta'uu yoo hin dandeenye nu dura dhaabbachuu fi nu afaan garagaluun rakkoo uumaa sanirraa of eeggachaa deemuu barbaachisa. Diinagdee irratti kaka'e nan gabaabsaa ka diinagdee ani ogeessa diinagdeeti miti. Ogeeyyii diinagdee yaamne irratti hojjechuu qabna. Haa ta'u garuu wantoonni fundamentaalii jijjiiramuu qaban jiran. Kana keessaa tokko diinagdeen biyya kanaa it was extractive poolisiin isaa. Saamicha irratti ka hundaa'e malee ummata gargaaruu irratti ka hundaa'e miti. Kanaaf diinagdeen sun ka ummata jiddu galeessa godhate akka ta'u. Oromiyaa keessatti waan tokko guddaa hojjettanii jirtan. Maqaa investimentiin lafa saamuun albuuda saamuun dhaabbatee jira. Lafti qonnaa baay'een harka ummataatti deebi'ee jira. Albuudni baay'een cufamee jira. Amma maqaa securitytiin securitize godhanii maal deebi'uu barbaadan no. Qabeenyi hatturraa hambifanne turuu qaba garuu cufamee taa'uun qaba. Investmentii bifa haaraan deemuu qabna. Partnership. Investarri qe'ee keenya dhufu tokko lafa qotatee qamadii irraa fe'atee deemuu qofa hin qabu. Tokko lafti qabeenya waan ta'eef warri qabalee naannoo sanii aanaa sanii sheerii keessaa qabaatu qaban. 10%, 20% ummanni keenya lafa isaa gadhiisee sarraatanyaa ta'uu hin qabu. Yookiin immoo beenyaa jedhanii ittiin kennee farsoo ittiin dhugee kararratti hafuu hin qabu jechuudha. Sheerii qabaachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Share investmentii sheerii keessaa qabu. Fakkeenyaaf Awaash kana keessa fudhatan Appar Awaash Agroo kan jedhu jira. Kiiloomeetira 50 fagaata. Ummanni keenya kun baddatti ol fagaateet kun gammoojjitti gabbaqateet qamadiin saftineettiin qicamaaf. Lafa isaan irraa fudhatee mangistii irraa waan takka ittiin daballe paappaayyaa fi muuza achirraa buusee gabaa kanatti gurgurataa jechuudha. Tokko ummanni keenya sheerii keessaa qabaatu qaba. Sheerii amma wanni fudhatina maali? Corporate social responsibility waan jedhan kana fudhatina. Sanii miti kan ta'uu qabu. Kan ta'uu qabu ummanni keenya sheerii keessaa qabaatee parsantii 5 taatu 25 taatu trust fundiitti kaayamee mana barnoota abbaan qabeenya nu ijaarurra qabeenyi sun lafa kaayamee ummanni keenya mana barnoota taatu karaa taatu haalli ittiin hojjetu irratti ittiin deemuudha. I think Shimallis waan irratti waan gaarii hojjetaa jira. Naannoo Baaleetitti qonnaan bultoota investoota walitti fidee lafi amma tokko akka deebi'u gochuun itti deemaa jira. Amma ija teessan hin miliksina waan tokko isinitti hima. Warshaa sukkaraa gurguruu barbaadan wanjiif mataara. Jiillee irraa buqqaasanii they committed genocide keessa ture inni gaafa achi keessa hojjetaa duru ummata keenya irraa buqqaasanii ijaaran warshaa sana. Amma maqaa kaampaaniyaa gurguddaa mallasaan hin gurguratin nu hafte keessaa tokko sani. Warshaan sukkaraa sun harka nama keenyatti harka nama naannoo saniitti ba'uun qabu jechuudha. Irratti hojjetuu qabdan. Kabiraa jira warri Arsii Lixaa jirtu. Geothermal guddaa jira Arsii Lixaa keessa. Rift Valley kana keessa. Geothermal kana 4 billionitti gurgurattee deemte jarri. $4 billion. Baasuu jennaan amma Shimallis Faan harkatti qabanii jiran. Ummata watakka osoo hin godhin $4 billion. Qabeenyi uumamaa biyya keenya keessa jiru ummata keenya maqaa beenyaatiin maaliin dabruun qabu. Namni keenya irraa fayyadamu osoo hin jarjaramne feasibility study isaan hojjetaniyyuu namni keenya sirriitti beekee